Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warra hin dhufin sabiskiraaybii godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan shakkamtoota sharafa seeraan alaa irratti hirmaatan jedhe nama 112 to'atu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiran irratti injifannoo argatuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduu biyya alaatiin biyyoonni 8 Itoophiyaa moggaasuun shaakala humna waraana galaana irraa waliin eegalanii jiru. Kanaan wal qabate maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroollee qabannee jirra. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Mootummaan shakkamtoota hojii sharafa seeraan alaa irratti bobba'an jedhaman nama 112 to'annaa jala oolchuu beeksisee jira. Lammiilee biyya keessattiif biyya alaa karaa seeraan alaan qindaa'anii hojii sharafa mallaqa biyya alaa irratti bobba'an jedhaman 112 to'atu tajaajilli odeeffannoo tika biyyoolessaa ibsa isaatiin beeksisee jira. Tajaajilli odeeffannoo tika biyyoolessaa ibsa kenneen dabtara baankii shakkamtoota kanneenii waliin hidhata qaban jedhame 519 dhoorgaa yookaan uggura irratti kaa'u ibsuudhaan meeshaalee garaagaraa ragaataan egzibiitiin qabamuu himee jira. Oduun itti aanu manni maree manneen amantaa Itoophiyaa ajjechaa tibbana godina Arsiitti raawwatame balaaleffatee jira. Ajjechaan kun amantaa fi gosummaan adda osoo hin fo'in kan raawwatame jedhee jira. Manni maree manneen amantaa Itoophiyaa ajjechaa tibbana godina Arsiitti raawwatameen walqabate qorannoo gaggeessuu beeksisee jira. Qorannoo gaggeessanis ajjechaan raawwatames amantaa fi gosaan osoo adda hin baasin kan raawwatame jedhee jira. Manni maree manneen amantaa Itoophiyaa garee dhimma kana qoratu sadaasa 4,2025 gara godina Arsii aanaalee garaagaraatti erguun qorannoo kana kan gaggeessan akka ta'e adda baasuudhaan godina Arsii aanaa Guna, aanaa Marti, aanaa Shirkatti raawwatame qoratu beeksisee jira. Gareen qorannoo kun gara aanota hundaatti bobba'ee guyyoota 5 qorannoo gaggeessaa erga ture booda guyyaa kaleessa sadaasa 10,2025 gabaasa isaa dhiyeessee jira. Gabaasa isaanii kanaanis aanota akka Gunaa, Shirkaa fi Honqolloo Waabeetti namoonni ajjeefamuu, butamuu fi qabeenyi isaanii manca'uu jiraattota irraa adda baafanne jedhanii jiru. Namoonni rakkoon kanaa olii irratti dhaqqabe kunniinis tajaajiloota mana amantaa tokkoo qofa akka hin taane adda baafanne jedhanii jiru. Eenyummaa namoota taatee kana raawwataniin wal qabatee ragaan inni jiraattota irraa argadhe jedhe balaa kana kan gaggeessan qaamota maqaa garaagaraatiin of waaman kan yeroo rakkoon nagayaa mudatu sochii qaamolee nageenyaa naannichaa ilaaluun haleellaa raawwatan jedhee jira. Gara biraatiin immoo rakkoo kana wal qabate yeroo dabre waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen rakkoo kana keessaa ani harka hin qabu jechuudhaan rakkoo kana gama mootummaatitti quba qabee ture. Oduun itti aanu hiriirri mormii tumsa haqa Oromoo jedhu UK magaalaa Londanitti gaggeeffamee jira. Ilmaan Oromoo UK jiraatan guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 10,2025 hiriira mormii gaggeessuun roorroo uummata Oromoo irratti Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru mormanii jiru. Kaayyoon hiriira kana dhiittaa mirga namoomaa, hidhaa jilmaa, ajjechaa jilmaa, saamicha qabeenyaa, mancaatii qabeenyaa, buqqaatii ilmaan Oromoo irratti qe'ee isaa irratti raawwatamaa jiru, saamicha daangaa fi akkasumas lafa Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabatuu fi akkasumas hawaasni idil addunyaa rakkoolee kanneen ilmaan Oromoo irratti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraniif xiyyeeffannaa akka kennu gaafatudha jedhamee jira. Weerara daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiruun humnoonni finxaaleeyyii lixa Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa keessatti ajjechaa jimlaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraachuu hiriira kana irratti balaaleffatanii jiru. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa dirqama daa'immanii fi dargaggoota Oromoo dirqamaan gara dirree waraanaa geessu haleellaa koorniyaa akka dhaabu akkasumas waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu yookaan akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Hiriira kana irratti haqni ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjechan irratti raawwate akka bahus gaafatanii jiru. Haqa Hacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaa fi
Ilmaan Oromoo badii tokko malee guutuu Oromiyaa keessatti lubbuun isaanii badee fi haqni akka ba'u gaafatanii jiru. Akkasumas hidhamtoota siyaasaa guutuu Oromiyaa keessatti hidhaman mootummaan haalduree tokko malee akka gadi dhiisu gaafatanii jiru. Ilmaan Oromoo murtee tokko malee ajjeechan irratti raawwatamaa ture. Yakkamtoonni yakka akkasii raawwataa turan akkasumas yakkamtoonni yakka waraanaa ilmaan Oromoo namoota nagaa irratti raawwatan mana murtii idil addunyaatiif akka dhiyaatan gaafatanii jiru. Itti dabaluunis mootummaan daldala siyaasaa daangaa fi lafa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiru akka dhaabu hidhattoota naannoo Somaalee deeggaruudhaan weerara daangaa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiran daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaan saamicha qabeenyaa raawwatan qabeenya mancaasanii fi lubbuu namoota haleellaa irratti raawwatuun galaafataa jiran akka dhaabsisu gaafatanii jiru. Itti dabaluunis mootummaan kun deeggarsa biyyoota garaagaraa irraa fi dhaabbilee garaagaraa irraa argatuun ummata irratti dararaa raawwataa jira waan ta'eef mootummaan UK fi dhaabbileen idil addunyaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif taasisan akka dhaaban gaafatanii jiru. Walumaa galatti hiriira kana irratti dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa ummata biyyattii irratti raawwataa jiru xalayaadhaan waajjira ministeera muummee UK beeksisanii jiru. Walumaa galatti roorroo akka malee hammaatte dararaa akka malee ummata irratti raawwatamaa jiru yakkoonni garaagaraa kan daangaa darbaran humnoota mootummaatiin ummata biyyattii irratti raawwatamaa jiran kan sagalee dhaban ta'uu fi ummanni addunyaa ummata Oromoo Oromiyaa keessatti dararaa garaagaraatiif saaxilameef sagalee akka ta'an waamicha taasisanii jiru. Akkasumas ilmaan Oromoo biyya alaa addunyaa kanarra jiran hundi bakka jiraniin ummataaf sagalee akka ta'an waamicha taasisanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo fufteedhaan haleellaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu beeksisee jira. Keessattuu tibbana giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinneetti naannessuudhaan magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti lolli cimee loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiraachuun yaaddoo guddaa mootummatti uumee jira. Mootummaan immoo lola Oromiyaa fi naannoo Amaaraa akkasumas bakkoota biroo garaagaratti biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee kam akka gadi dhiisu akka wallaale humni akka harkaa xiqqaate odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'an agarsiisaa jiru. Lola biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemaa jiruun mootummaan humna waraanaa guddaa akka dhabe akkasumas humni bobbaasu jalaa xiqqaatu walqabatee yeroo ammaa kana guutuu biyyattii keessattuu Oromiyaa keessatti dirqama dargaggeessaa fi qaama hundaa gara dirree leenjititti kaabinee tokkotti dirqama nama 10 akka dhiyeessu kennuudhaan yeroo ammaa kana ilmaan hiyyeessaa hedduu walitti guuraa akka jiran maddeen garaagaraa ifoomsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e har'as lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Keessattuu giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli guddaan gaggeeffamaa kan oole ta'uu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Lola har'a bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduu tureen waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa cimaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaattis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatu kaampii waraana mootummaa irratti xiyyeeffatuun kaampii waraana mootummaa hedduu irratti haleellaa raawwatuun hedduu hojii ala taasisuu beeksisee jira. Walumaa galatti oduu injifannoo guyyaa har'aatiin walqabatee dabalata odeeffannootii fi guutuu isaa akkuma nu ga'een qabannee kan isiniin geenyu ta'a. Oduu gama kaabaatiin jiru immoo walitti gaarreeffannaan kaaba Itoophiyaa fi naannoo Tigraay yookaan TPLF gidduu fi akkasumas Eertiraa gidduu jiru akkuma itti fufetti jira. TPLF humna guddaa gara lixa Tigraayitti fe'uudhaan haleellaa raawwatuuf qopheessaa kan jiru ta'ulleen beekamee jira. Eertiraan immoo meeshaalee gurguddaa biyyoota garaagaraa irraa walitti qabachuudhaan baay'inaan kuufattee jiraachuu fi lolaaf of qopheessuun isillee akkuma jirutti ta'e Itoophiyaallee gama isiitti qophaa'aa jiruun kan beekame yoo ta'u Awurooppaa fi Ameerikaan Itoophiyaan gara lolaa akka hin seenne akeekkachiisulleen maddeen garaagaraa irraa ibsamee jira. Oduu biyya alaatiin Masrii fi biyyoonni 8 wal ta'uudhaan shaakala waraana galaana irraa jalqabanii jiru. Walta'iinsi biyyoota galaana diimaa Itoophiyaa moggeesse shaakala waraana galaana irraa eegalee jira. Walta'iinsi biyyoota galaana diimaa Masrii fi Saawud Arabiyaan ijaaraman kan Red Wave 8 jedhamu akkasumas hirmaannaa biyyoota biroo 4
qabu shaakala waraanaa galaanarraa waloodhaan eegalanii jiru. Shaakalli waloo kan humnoota galaana Masrii, Saawudii, Joordaan, Suudaan, Yemenii fi Jibuutii irratti hirmaatan kaleessa eegaluu isaa dubbi himaan waraana Masrii beeksisu miidiyaan biyyattii Al Haraam Online jedhamu gabaasee jira. Leenjiin kun guyyoota hin murtoofne hedduuf kan kennamu yoo ta'u, barnoota tiyoorii fi akkasumas qabatama walitti fufiinsaan humnoota hirmaatan hunda gidduutti kennamuun yaadrimeewwan ergama waloon raawwachuu irratti kan xiyyeeffate jedhamee jira. Shaakalli biyyoota 8 kan Itiyoophiyaan moggeesse kun Galaana Diimaa irratti raawwatuun gaafii Itiyoophiyaan hulaa Galaana Diimaa irratti qabdu wal qabatee dhiibbaa qabaachuu akka danda'u xiinxaltoonni siyaasaa tilmaamanii jiru. Shaakalli biyyoota 8 jalqabame kunis Masrii fi Saawudiidhaan qindaa'uun shiraka of keessaa qabuu fi Itiyoophiyaa Galaana Diimaa irraa dhiibuudhaaf kan qindaa'e jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.